Dr. Zakir, regarding other issues or other acts. Dr. Zakir gochoota ji'oota Ramadaanaa keessatti hojjetamuun hin barbaachifne kan namoonni hedduun laaftumatti hojjetan kan ji'a Ramadaanaa sunnaa soomanaatii wajjin wal faalleessan himuu ni dandeessaa? During the month of Ramadan. Gochoonni biroo ji'a Ramadaanaa keessa abdii kutatan jechuunis gochoota sunnaa soomaa faalleessan kan namni hedduun laaftumatti hojjetan. Tokkoffaan namni baay'een guyyaa guutuu waan rafaniif salaata isaanii qofaaf ka'anii booda deebi'anii rafu. Guyyaa gara halkanitti halkan gara guyyaatti jijjiiru. Kunis kaayyoo soomanaa miti. Kun hin barbaachisu. Lammaffaan namni baay'een guyyaa dadhaboo fi sochii hin godhan. Sooma waan qabaniif sochii tokko malee oolu waan takka hin hojjetan. Inni sadaffaan namni baay'een waan fardii fi sunnaa rasuulaa nagayaaf rahmanirraa jiraatu hojjechuu irra wantoota akka taphaa, tapha taphachuu, bashannana, guyyaan yeroo ajjeesuu, waan yeroo namarraa fixan bashannanaan yeroo dabarsu. Inni afuraffaan hedduun isaanii gammachuu Rabbii subhaana wa ta'aalaa barbaaduu caalaa of mul'isuuf na harkaadhaaf qophii qopheessanii aftira kennu. Kana jechuun Rabbiif jecha osoo hin godhin sagantaa soomana fursiisaa godhan namootatti agarsiisuuf jecha. Inni shanaffaan namoonni baay'een dubartoota hojjettuu mana isaanii keessa kaayyatanii hiraabaa fi iftiraaf nyaata adda addaa akka bilcheessitu gaafatu. Kanaanis dubartoonni irra caalaan isaanii yeroo baay'ee ji'a Ramadaanaa keessatti yeroo isaanii ibaadaa Rabbii subhaana wa ta'aalaa keessatti dabarsuu caalaa kutaa nyaata itti bilcheessan keessatti akka dabarsan taasisa. Inni jaaffaan namoonni baay'een ji'a Ramadaanaa keessa mana haaromsuu irratti yeroo baay'ee dabarsu. Rabbiin subhaana wa ta'aalaa gabbaruu caalaa mana haaromsuuf qophaa'utu irra isaan shaakala. Inni torbaffaa namoonni baay'een halkan guutuu hirriiba dhiisanii atooraraa tattaabulu. Rabbiin subhaana wa ta'aalaa gabbaruu caalaa hojiiwwan hin barbaachifne bu'aa hin qabne irratti hirmaachuu filatan. Namoonni baay'een taraawii booda garmalee hawaasummaadhaan yeroo dabarsu. Kana jechuun eega taraawibaan booda akkanumatti wakii jaanii yeroo shirshirii deemu. Inni sagalaffaa namoonni baay'een yeroo bittaa gurgurtaa daldalaa irratti dabarsu. Halkan keessa harka caalu bittaa gurgurtaa irratti dabarsu. Inni kudhanaffaadha. Namoonni baay'een halkan guutuu nyaataa fi dhugaatii irratti nyaachuu fi dhuguu irratti yeroo garmalee dabarsu. Inni kudha tokkoffaadha. Namoonni baay'een isaanii Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabbaruu caalaa halkan isaanii naanna'aa dabarsu. Inni kudha lammaffaadha. Namoonni baay'een isaanii kurnan soomana gara dhumaa guyyoota kurnan dhumaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabbaruu caalaa iidaaf qophaa'uudhaan heewasamuun dabarsu. Kanaafuu hundi keenya gochoota kana irraa of eeguu qabna. May Allah encourage us towards spending our time productively during the month of Ramadan.